Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mariin haala yeroo kutaalee magaalaa Arfanii fi Riijoo waliin gaggeeffame. Haala qabatamaa yeroo akkasumas naannoo keenyaa fi biyya keenyaa irratti hundaa'uun qondaaltota olaanoo fi miseensota istaafii Riijoo, hooggantootaa fi maaneejmentii kutaalee magaalaa Arfanii fi ajajootaaf maaneejmentii aanaalee hunda waliin marii fi orienteeshiniin kennameera. Marichis kan gaggeeffame bakka hooggantoonni qondaaltotaa fi maaneejmentii istaafii Riijoo argamanitti kan taasifame yommuu ta'u, humni nageenyaa sadarkaan jiru yeroo yeroon wal dammaqsuun haala qabatamaa yeroo fi naannoo ofii beekanii qaamaaf qalbiin hidhannoo onnee fi sammuun gahaa taasisuun kan yeroo kamiyyuu caalaa qophaa'aa ta'uun barbaachisaadha jedhan ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gargaaraa koomishinara Abdurrahman Shobbee. Humni nageenyaa cimaan tokkummaaf gamtaan ijaaramee qindaa'ee rakkoo qunnamu kamiyyuu qolachuuf dura dhaabbachuun aggaammiiwwan diinaa adda addaa alaaf keessaa biyyarra gahu fashaleessuun milkaa'uun ni danda'ama jedhan koomishinar Abdurrahman Shobbee. Hojiin gama nageenyaa inni guddaan olaantummaa seeraa eegsisuu, nagaa fi tasgabbii lammiilee mirkaneessuudha waan ta'eef imaanaa nutti kenname fiixaan baasuun si'aayinnaa fi dammaqinaan hawaasa hirmaachisuun hojjechuu qabna jedhan itti gaafatamaan qajeelcha qorannaa yakkaa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ኮማንደር ተስፋዬ ከበደ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ኢራን ያቀረበችውን የሰላም ጥያቄ የመቀበል እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ፍንጭ ሰጡ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ጦርነቱን ለማቆም ያቀረበችውን የቅርብ ጊዜ የሰላም ጥያቄ የመቀበል እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ፍንጭ መስጠታቸው ተሰማ። ሲኤንኤን ጉዳዩን የሚያውቁ ሁለት ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ኢራን ያቀረበችው እቅድ የሆርሙዝ የባህር በር እንዲከፈት የሚጠይቅ ቢሆንም ስለ ኒኩሌር መርሃ ግብሯ የሚነሱ ጥያቄዎች ግን ለወደፊት ድርድሮች የሚቆይ ነው። ዶናልድ ትራምፕ አቋማቸውን ያንጸባረቁት ሰኞው ዕለት ከከፍተኛ የብሔራዊ ደህንነት ባለስልጣናት ጋር ስለ ኢራን ጉዳይ በተወያዩበት ወቅት መሆኑን ዘገባው ጠቅሷል። ፕሬዝዳንቱ ባለፉት ጥቂት ቀናት ወደ አሜሪካ የተላከውን ይህን እቅድ የመቀበል ፍላጎት የላቸውም ሲል ሲኤንኤን ካናገራቸው አንደኛ ምንጭ እንደገለጹለት ጠቅሷል። የዶናልድ ትራምፕ ቀጣይ እርምጃ እስካሁን እርግጠኛ ባይሆኑም የአሜሪካ ባለስልጣናት በኢራን አመራሮች መካከል ባለው የውስጥ ክፍፍል ምክንያት የትኛውም ስምምነት ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው ማን እንደሆነ ባለመታወቁ ስጋት እንደገባቸው ተዘግቧል። ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት የተኩስ አቁም ስምምነቱን ካረዘሙ በኋላ በአሁኑ ወቅት ተቋርጦ የቆየውን የአሜሪካ የቦምብ ድብደባ ዘመቻ በድጋሚ ስለመጀመሩ ጥርጣሬያቸውን ግን በይፋ መግለጻቸውን አናዶሉ ዘግቧል። ዋይት ሃውስ እየተካሄደ ያለው ድርድር ዝርዝር ሁኔታ ሆነ አቅጣጫ እስካሁን የሰጠው መረጃ የለም። ኢራን አብሻሉማን መሪ ገጌፈቹን ዩናይትድ ስቴትስ ሰልጵሳ ጅርት ጀቹን ቻንስለር ጀርመን ዱበተን አከሱማስ አሜሪካን ጠጣ ከነ ኬሳ ከረቲን ባቱ የሚጀፈን ጀደን ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዚ ኢራን ኢመላ አብሻሉማ ጉተሜን መሪ ታሲሱን ዩናይትድ ስቴትስ ሰልጵሳ ከጅርቱ በቺሱን ዋሽንግተን ወራና ትፉፌ ጅሩ ከነ ኬሳ በውፍ ከሮራ ኢፈተ ዳቡሼ ቄቁን ጋፊ ኬስ ገልቸኒሩ ጋላ ማርስበርግ ኬሰቲ ከን ዱበተን ሜርዝ ኢራን ሐማ ኤገሜ ኦል ጀባቴ ሙልዳቹ ሼ ኢብሱኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከለቲ ዳቡሼቲን ጨምፓኒሩ አከ ገባሳ ዶቼ ቬሌቲ ኢራኑን ኢፈቲ ሐማ ኤገሙ ኦል ጀባተኒሩ አሜሪካኖኒ አሞ ገመሳኒቲን መሪ ገጌፈማ ጅሩ ኬሰቲ ቶፍታ አመንሲሳ ተይ ሂንቀበን ጀደኒሩ ቴራን ባኤ ኦጉማን መሪ ገጌሳ ጅርቲ ዮካን ኢሞ ኦጉማ ጉዳዳን መሪ ዲዳ ጅርቲ ከን ጀደን ቻንስለሪች የሮ አማ ከነቲ አሜሪካኖኒ ቶፍታ በውምሳ አከሚ አከፍለተን አርጋ hinjiru jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Meerz itti dabaluudhaan mootummaan biyya tokko hooggansa Iraanin salphachaa jira jechuun tarkaanfii Waashingten lola kana akka inni gaggeessaa jiru irratti cimsanii qeequuni. Waraanni kun dinagdee Jarmanii irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu eerani. Meerz haalli jiru baay'ee walxaxaa fi baasii guddaa kan gaafatu ta'uu isaa akka kanaan ibsaniiru. Yeroo ammaa kanatti haalli jiru baay'ee kan walxaxedha. Kun ammoo maallaqa guddaa nu baasisaa jira. Walitti bu'insi kun waraanni Iraan irratti baname kun oomishaa fi guddina dinagdee keenya irratti dhiibbaa kallattii qaba jedhaniiru. Akka Ameerikaatti injifatan biyyoota kaaniif muuxannoo qooduu barbaadna jette Iraan ministeerri ittisa itti aanaan Iraan kan ta'an Reezaa Taalekniik biyya isaanii akkaataa
Ameerikaan injifachuun danda'amu irratti biyyoota walaba ta'aniif muuxannoo qooduu fedhii akka qabdu dubbatan. Miidiyaan mootummaa Iraan yaada qondaala kanaa wabeeffachuun akka gabaasetti Iraan biyyoota miseensa jaarmiyaa Shangiyaa Cooperation Organization jedhamu ta'aniif muuxannoo qooduu fedhii fi qophii guutuu qabdi. Iraan waraana xumuraa ji'a guraandhalaa irraa hanga jalqaba ji'a eeblaatti gaggeessiteen dirooniiwwanii fi misaa'iloota ishee hedduu gara biyyoota ollaa fi Israa'elitti dhukaasteetti. Diroonii ishee fayyadamuun xiyyaarota waraanaa daangaa ishee seenan rukuttee buusteetti. Kun ofitti amanamummaa humna waraanaa Iraaniif dabaleera. Akkaataa itti Ameerikaan injifachuun danda'amu biyyoota walabaa fi qophii guutuu qabna jedhan aanaan raayyaa ittisa biyya Iraan Taalay Niik Kooraa ministeerota ittisaa SCO magaalaa Kirgistaan keessatti qophaa'e irratti tibba kana aangawoonni Iraan ministeerota ittisa Raashiyaa fi Beelaaruus waliin dubbataniiru. Raashiyaa fi Beelaaruus gama isaaniitiin hariiroo Iraan waliin qaban akka cimsan ibsaniiru. Waraana US Israa'eliif Iraan guyyoota 40 erga gaggeeffame booda jalqaba ji'a kanaa dhukaasni dhaabbateera. Garuu mariin dippiloomaasii adda citeera.